Jirtu hordoftoonni yeroo fayyaa baga nagaan gara yeroo fayyaa dhuftan. Viidiyoo keenya irraatiin kan baay'ee barame garuu immoo waa'ee haala fayyaa cimaa ta'ee dhibee sukkaaraa waliin ilaalla. Dhibee sukkaaraa maaltu fida? Mallattoon isaa maali? Akkamiin yaaluu yookiin ittisuu dandeenya? Yeroo fayyaa sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa, maatii keenya ta'a. Odeeffannoo waayitawaa waa'ee fayyaa keessanii argadhaa. Waan waliin jirtaniif galatooma. Dhibeen sukkaaraa maali? Dhibeen sukkaaraa kan baay'ee barame ta'ee qaamni keenya seeraan fayyadamuu yookiin insulinii gahaa oomishuu dadhabuudha. Insuliniin hormoonii amma sadarkaa sukkaaraa dhiigaa to'atudha. Gosoota dhibee sukkaaraa. Dhibeen sukkaaraa beekamoon gosa sadiitu jiru. Isaanis tokko dhibee sukkaaraa sadarkaa tokkoffaa. Sirni ittisa qaama keenyaa yeroo seelii insulinii oomishuu miidhu kan dhufudha. Kun yeroo baay'ee umurii dargaggummaa irraa kaasee kan dhufudha. Lama dhibee sukkaaraa sadarkaa lammaffaa. Yeroo kana immoo qaamni keenya insulinii ni oomisha garuu seeraan ittiin fayyadamu. Kun immoo insulinii dandamachuu diduu jedhamuun beekama. Gosti dhibee kanaa kan baay'ee baramedha. Sadii dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa. Gosti dhibee kanaa yeroo ulfaa kan mul'atuu fi yeroo daa'imni dhalate booda immoo kan nama irraa badudha. Gosti dhibee kanaa baay'inaan shamarran irratti mul'ata. Garuu boodarra gosa dhibee sukkaaraa sadarkaa lammaffaa namatti cimsa. Sababni ka'umsa dhibee sukkaaraa maal fa'i? Qabxiileen armaan gadii sababoota ka'umsa dhibee sukkaaraati. Isaanis seenaa maatiin dhibee sukkaaraa waliin qabu, ulfaatinni qaamaa dabaluu yookiin furdachuu, soorata sukkaara badhaadhee fi warshaatiin oomishame baay'isanii fayyadamuu, dhiibbaa dhiigaa olaanaa yookiin immoo koolestiroolii. Umuriin kana jechuun amma umuriin dabalaa dhufu waggaa 40 booda dhiibbaan dhibee sukkaaraa dabalaa dhufu. Dhiphinaa fi hirriba gahaa dhabuun illee akka sababaatti ilaalama. Mallattoowwan beekamoon dhibee sukkaaraa. Namootni baay'een osoo hin beekiin dhibee sukkaaraan qabamu. Mallattoowwan kanneen akeekkachiiftuu dhibee sukkaaraati. Dafanii fincaa'uu, baay'ee beela'uu fi dheebochuu, sababa tokko malee ulfaatina hir'isuu, dadhabbii cimaa, rakkoo qaroo kana jechuun ilaaluu dadhabuu. Madaan qaama keenyaa fayyuuf yeroo dheeraa fudhachuu yookiin fayyuu dadhabuu. Yoo mallattoowwan armaan olii ofirratti argitan hamma sukkaara dhiiga keessanii ilaalaa. Yaalii fi to'annoo. Dhibeen sukkaaraa hanga ammaatti yaalii fayyisuu hin arganne garuu seeraan to'achuun ni danda'ama. Kunis kan ta'u soorata madaalawaa soorachuun, kuduraalee fi muduraalee akkasumas soorata sukkaara of keessaa qaban xiqqeessuun, ispoortii hojjechuu, guyyaatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30f qorichootaa fi insulinii akka ogeessi fayyaa ajajetti fudhachuun, hamma sukkaaraa dhiigaa yeroo yeroon to'achuun, aarsuu fi alkoolii dhuguu dhiisuun ittisuun hoo ni danda'amaa? Oduu gaariin yeroo gosti dhibee sukkaaraa sadarkaa lammaffaa yeroo baay'ee to'achuun ni danda'ama. Kunis kan ta'u ulfaatina keenya to'achuun, ispoortii hojjechuun, soorata madaalawaa soorachuun, yeroo yeroon haala fayyaa keenyaa ilaaluunidha. Egaa hordoftoota keenya waa'ee dhibee sukkaaraa odeeffannoo wayitawaa argattaniittu jedheen amana. Viidiyoo keenya irraa asuma irratti goolabna. Yoo isinitti tole laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura.